The 12th most common question asked by non-Muslim is that if Islam is a universal religion, then why aren't non-Muslims allowed to enter Makkah and Medina? Gaafilee baramtuu warri musliman ta'in gaafatan keessaa tokko lamaffaa yoo amantiin islaamaa amantii addunyaa guutuu khataatu taate warri musliman ta'in maaliif Makkaa fi Madiinaa seenurraa ugguraman gaafii jettudha. Islaamummaan amantii nama hundaa eega taate warra musliman ta'iniif Makkaa fi Madiinaa seenuun maaliif dhorkaa taatire? Deebisaan gaafii tanaa biitii hundinuu naannoo muraasa ni qabdi. Naannoo kaantoonmentii eeriyaa jedhamtu takkaa'u bakka ramaddii qaban. Kaantoonmentii eeriyaa jechuun naannoo loltoonni waraanaatii fi namoonni ittisa biyyattii keessatti hirmaannaa qaban qoftiin seenuun hayyamamuuf jechuudha. Ani amma lammii Indiyaa ta'ullee gara naannoo ramaddii san takkaa'u kaantoonmentii eeriyaa seenuu naaf hin hayyaman. Ani akkanuma lafaa ka'ee lammii Indiyaa waan hin ta'eef maaliif kaantoonmentii eeriyaa seenuu na dhorkitan jechuu hin danda'u. Tanu jechuu hin danda'u. Namoota ittisa biyyattii irratti hirmaatanii fi biyya eegan qofa